sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mul'atan sagantaan BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa eegalee lakkoofsi namoota Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabamanii saffisaan guddachaa jira. Bulchiinsi Finfinnee lafa hektaara 46 qabamee ture qonnaan bultootaaf hiree jedhe. Waldaan immoo kana ni morma. Mana murtiitiin kenname ilaalame tokko mana murtiitti xiyyeeffannoodhaan jijjiiramu malee kantiibaan mana murtiitti murtii argatu tokko jijjiiruudhaaf aangoon qabu. Lafti kan keenya ta'ee jira. Mormiin dargaggoonni naannoo Tigraayitti dhageessisan kan maaliiti? Gabaasa qabna. Tibbana Wallagga Lixaa Ganjiitti ilma tokkicha qaban jalaa jeefamuu maatii dubbatan. Dhimmoota eegalee Ramadaan keessa namni galaan geessee ganda kaayee mucaa koo barbaadee manitti beekan yerootti naqu mucaan koo sharaadhaan qabanamee lafa ciisaa. Gabaasa kaanis dhageessu ammayyuu taanaadha. Nu waliin tura. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa hektaara 46 qabamee ture qonnaan bultootaaf qoodee jedhe. Waajjirri kantiibaa magaalichaa har'a akka ibsetti taanaan lafti kun qonnaan bultootarraa afaan fajeessuun jalaa fudhatame. Waldaan Finfinnee Integrated Trade jedhamuu fi Diyaasporaa fi qonnaan bultootaan hundaa'e kan walitti qaban obbo Lammii Taayee garuu lafti ammas nu harka jiraa jedhu. Maqaa waldaa kanaatiin jalqabuun kan qabatanii jiran qotee bulaadha waan ta'eedhaafi qotee bulaa abdiin kan jedhamu botaaqaleeni ittiin uummataaf qotee bulaa kana boonsuu yaadde takka jedhan malee lafti sumayyuu qotee bulaa harka jiru. Lafti qotee bulaa harkatti deebi'ee hin jiru. Maqaa Finfinneen Teeleeshee kaampaaniitiinitu qotee bulaanii qabatee jira malee wanti nama kan biraa harka jiraaree isaan qotee bulaatti deebisan jiru. Horiin darbe sunis kijiba. Lafti mana murtiitti murtaa'ee hanga manni murtii lafa sana kan keessan miti qabiyyee keessan jedhee isa murtii duraan kennee jijjiirutti lafti kan keenya ta'ee jira. Murtii kana kennuudhaaf aangoon qabu. Murtii mana murtiitiin kenname ilaalame tokko mana murtiitti xiyyeeffannoodhaan jijjiiramu malee kantiibaan inni mana murtiitti murtii argatu tokko jijjiiruudhaaf aangoon qabu. Kanaaf akka yaada keessanitti lafi ammas waldaadhuma keenya jala jira bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala hin jiru jechaa jirtu. Lafti hamma murtiin manni murtii qabiyyee isaaniiti jedhee murteessee jiru sun mana murtii aangoo qabu waliin qabu yookiin qaama dhimma mana murtii tokko diiguu danda'uun jijjiiramutti obbo Taakkaleen murtii mana murtii jijjiiruudhaaf aangoo waan hin qabnee fi dhimma mana murtiitti kenname waliin Israa'eelaanis aangoon qaban waan ta'eef wanti isaan hojjetan diraamaadha waan ta'eef effektiif ta'uu hin danda'u fudhatama seeraas hin qabu. Tole gaaffii kottu muraati. Torban muraasa asii lafa seeraan ala to'achuudhaan shakkamtanii waajjirri bulchiinsa magaalaa Finfinnee shakkiidhaan sin to'ateera. Ergasii hiikamtaniittu deebitanii hidhamtanii ammas hiikamtaniittu dhimmi sun maalirra gahe? Qoratamaa hin jiru. Mana murtiitti beellama gara yeroo 3-4 gaafatanii dhumarratti qorannoo keenya irra gaafa jedhanii wanti qoratan hin jiru. Waan isaan qorannu jiran waan isaatti naqaban hundumtuu kijiba ta'ee argamee laftis maqaa kootiin osoo hin ta'in maqaa waldaatiin jira. Kanas hin kijibanii miidiyaadhaanis kan isaan dabarsan ibsaan miidiyaan kennanii isaa sobaa waan ta'eef kanaan hundee wanti na himachiisu hin jiru jechuudha. Tole ulfaadha obbo Lammii. Galatoomaa isinis ulfaadha. Naannoo Amaaraatti erga weerara koronaa vaayirasii wal qabatee manneen barnootaa cufamanii as ijoolleen umuriin isaanii osoo hin ga'iin heeruman heddummachuu qondaaltonni naannichaa himaniiru. Haalli kun kan isaan sodaachise ta'uu kan dubbatan qondaaltonni naannoo Amaaraa maatiin ijoollee isaanii akka to'atan akeekkachiisaniiru. Hamza Hussein. Dhiyeenya kana kutaalee kaaba biyyattii keessatti ijoolleen hedduun osoo umuriin isaanii hin gahin gaa'ila raawwachuun akkaan dabalaa jiraachuu qondaaltonni mootummaa akka yaaddoo tokkotti kaasaa jiru. Bitootessa darbe keessa tatamsa'ina koronaa vaayirasii hir'isuuf erga manneen barnootaa akka cufaman mootummaan murteesse as ammoo gaa'illi daa'imman umuriin isaanii 18 gadi baay'ee dabaleera. Kutaalee baadiyyaa naannoo Amaaraa keessatti ji'oota darban lamaan keessa qofa gaa'illi ijoolleen umuriin isaanii hin geenye 500 caalu akka haqamu ta'eera. Gaa'illi ijoollee kun garmalee baay'achuun kan sirriitti barame erga mootummaan sirnoota hawaasa walitti qaban kanneen akka cidhaa dhorkeeti. Sirnoota cidhaa kumaan lakkaa'aman kanneen mootummaan akka hin raawwatamne dhorke keessa 541 ka ta'an ijoollee silaa osoo manni barnootaa hin cufamne ta'e yoona barumsa isaaniirra jiranidha. Manneen barnootaa baadiyyaa naannoo Amaaraa bakka gaa'illi umurii malee itti heddummaate keessa jiran kaayyoon isaanii barnoota kennuu qofa miti. Qondaaltonnii fi maatiin ijoolleen akka umurii malee hin heerumneef itti fayyadamu.
iddoo gaa'illi ijoollee umurii gaa'ilaan gadi itti heddummaate baadiyyaa naannoo Amaaraa tokkotti hoggantuu waajjira dhimmoota dubartootaaf daa'immanii kata'an aadde Natsaannat Laggase kana hundaafuu sababiin koronaa vaayirasiidha jedhan. Sababii weerara koronaa vaayirasiitiin manneen barnootaa cufamaniiru. Kanaan dura gaa'ela osoo umriin hin gahin raawwatu to'achuuf manneen barnootaa waliin hojjetaa turre. Amma garuu manneen barnootaas waan cufamaniif dhimma kana irratti karaa ittiin odeeffannoo argannu keessaa tokko dhabneerra jechuudha. Kanaafuu koronaa vaayirasiin dhiibbaa guddaa irratti uumeera. Qondaaltonni naannochaa BBC'tti akka himanitti maatiiwwan ijoollee kunneen 40 caalan sababa kanaaf adabamaniiru. Maatiiwwan kunneen miidhaan gaa'ela umurii malee maal akka ta'e dursanii barnoota argataniiru. Itoophiyaa keessatti shamarran dhibbeentaa 40 caalan umuriin isaanii osoo 18 hin guutin akka heeruman ragaaleen ni mul'isu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaabaa isinittan immoo lakkoofsi namoota Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin irratti argame 655 gaheera. Har'a ministeerri fayyaa akka ibsetti namoonni 73 qabamaniiru. Lakkoofsi kun tibbana haalaan dabalaa jira. Gareen ittisa koronaa vaayirasii irratti garee ministeerota gorsuu magaalaa Finfinnee keessa haalli vaayirasichi tamsa'aa jiru yaaddeessaadha jedhe. Marii har'a taasifame irratti ministeerri muummee Taanaa Dammaqaa Mokonnon uummanni of eeggannoo cimsuu akka qabu dhaamaniiru. Harmeen koronaa vaayirasiin qabamte ilma vaayirasicharraa bilisa ta'ee deesse. Kun kan ta'e Jimaata darbee galgala Finfinnee hospitaala Eekkaattidha. Haati kunuunsa argachaa akka jirtu ministeera fayyaatu ibse. Hojjettuun manaa daa'ima waggaa 2 dhoksuun birrii 600 yoo kaffaltan malee hin deebisu jette poolisiin to'ate. EBC'n akka gabaasetti wanti kun godina gidduu gala Gondaritti kan raawwate yoo ta'u shakkamtoonnis barbaadamaa jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii biyyattiin midhaan qarshii alaattiin bittu hin qabdu jechuun qonnaan bultoonni biyyattii nyaata gahaa akka oomishan dhaaman. Dubbiin isaanii kun hanqina midhaan nyaataa fi gatii midhaanii biyyattiitti mudate booda kan dhagahamedha. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres waamicha waraana dhaabuu akka fudhatan biyyoota gaafatan. Hanga yoonaa hidhattoonni Kaameruun, Sudaanii fi Sudaan kibbaa waraana dhaabaniiru. Ameerikaan namni Biraazil dhaqe akkanatti hin dhufne jette. Murteen kun lammiilee Ameerikaa hin ilaallatu. Lammiileen biyya alaa kan guyyoota 14 keessatti Biraazil dhaqan garuu Ameerikaa akka hin seenne dhorkamaniiru. Oduu biraattan caa tibbana naannoo Tigraayitti mormii dargaggoonni dhageessaniin magaalaan baadiyyaa tokko guyyoota 7 cufamteetti. Aanaas gaditti kan argamtu gandi yookiin magaalaan baadiyyaa Mayaansa jedhamtutti magaalaan keenya magaalaa aanaa ta'uu dhabde jechuun dargaggoonni mormanii daandii guddaa dhagaan cufaniiru. Deebiin mootummaa maalii? Dargaggoonni maaliif kana godhan jedhee gaazexeessaa BBC Tigirኛ Maqalee jiru Girmaa ገብሩ gaafadheera. ከተማ ሶስተኛ ወጣ ቀበሌያችን የወረዳ ዋና ከተማ የማይሆን ከሆነ ዶርጎሚ ታስፈመን መጋላን መሐንሳ ጀደም ሰደፋ ባይ አቺ ደርገጎኒ ገንደ ኬኛ መጋላ አና ዮተ ኡባቴ ሞርሚ ቀብኑ ኢብሰና ጀደኒ ዳንዲ ጩፈኒ ዳንዲን ኤርገ ጩፈሜ ጉያ ቶርበታይራ gandi kun komii yoo qabaata ta'e naannoo Tigraayitti akka geessu itti himne isaan garuu dhufanii nu dubbisanii jedhan carraan qabnu jaarsummaanii kudha humnan fayyadamnee jedhu bulchaan kun hayyuleen yeroo qoratan maqaa ganda keenyaa ture kanaanaaf kennan maqaan ichaallee mahansaa jedhanii waamaa turanii jedhu dargaggoon kana jechuun immoo magaalaa guddoo anichaa akka taatu barree turre amma maaliif amma jedhan ga'uu dadhabani maaliif nu ganan maaliif dorgommii dhiyaanne manni marii aanichaa akka murteessu ta'e jechuudhaan dargaggoonni gaafatu bulchaan aanichaa akka jedhanitti garuu hayyuleen yoo qoratan bu'uuraalee misoomaa lakkoofsa uummataa fi kaan bu'uura godhachuudhaan qoratan malee gandi kun magaalaa aanaa ta'a jedhanii murteessuu hin danda'an kan murteessu bakka bu'oota aanichaa uummataan filatamanidha jechuudhaan waan hayyuleen dubbatan kan falmiif dhiyaatu miti jedhu bulchaan aanichaa. ምሁራኑን እንደዚህ ብለዋል ብሎ እንደ መከራከያ ነጥብ ለክርክር የሚቀርብ አይደለም የሚሉት አስተዳዳሪ
Bulchaan aanichaa obbo Habtoom Abarraa marii taasifamuu rakkoon kun akka furamu abdii qaban BBCtti himaniiru. Aanaan kanaan ala aanaa biraa Wajjiraat jedhamuttillee gaaffii wal fakkaataa ka'eera. Garuu achitti mormiin hin kaane. Akka qondaaltota naannicharraa odeeffannetti riifoormii labsii 337 2012 bu'uura godhachuun naannichi taasisaa jiruun rakkoon akkanaa kan mudate. Naannichi ibsa isaatii muraasa dura baaseen garuu mormiinis ta'e rakkoon nageenyaa yeroo ammaa naannicha keessa hin jiru jechuun haaleera. Gabaasa xumuraarra geenyeerraa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 4 bara 2012 godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti kan dargaggoo dhiifatamuu oduu kanarraan deebi'a. Caamsaa 4 bara 2012 godina Wallaggaa aanaa Ganjiitti dargaggoo Lalisaa Tafarii ajjeefamuu maatiin BBCtti himan. Dargaggoon kun fuudhaaf qophaa'aa kan turee fi isa malee mucaa biraa kan qabne maatiin kun himaniiru. Dhimma kanarratti qondaaltota gaafachuun Hamzaa Hussein gabaasa kana qopheesseera. Itti fuudhuuf jedhu wajjinaa ta'uuti lafa gabaatti qabatan. Tureeni waafanni barinaan isaa deemu maata barii dhaqeeni saakuu achi dhabe. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ganjii ganda Tafkii Gurraachaatti ilmi isaanii humnoota waraanaa mootummaatiin erga qabame booda ajjeefamuu ka dubbatan sagalee harmee Lalisaa Tafarii dhageenye. Torbanoota lama duraa ilmi isaanii osoo gaa'ilaaf haala mijeeffataa jiruu qabamuu ka dubbatan harmeen Lalisaa garuu manuma hidhaatti illee deemee ilma koo ilaaluuf carraan argani jechuun gadda qaban ibsu. Lalisaa Tafarii jennaan innoo galee ramdaan keessa namni hin jedhan buddeen geessee fi natti qabee mucaa koo eessaan galee silaa karaatti natti dhufaan jedheen maal haala keensii beekareen maayikan beekaa galee bifatee isaa maayikan beekaa naan jedhee na ifate naan buddeena ganda kaayanii galaan geessee ganda kaayee mucaa koo barbaadee manitti beekanii yeroo naqu mucaan koo saraadhaan qabanamee lafa ciisaa itti bareedan naqeetoo gaafatuun kanaan boowwanni jiru yaa'ee mucaa koo reeffa sanaa fuudhee galee. Humnoonni nageenyaa ramadamanii jiran yeroo baay'ee humna hidhatee bosona jirutti hidhata qabdu jechuun dargaggoota qabuun kan beekamedha ka jedhan harmeen kun ilmi isaanii garuu kana keessallee akka hin jirre dubbatan reeffi ilma isaaniis gumaa dhabee hafuu dubbatu. Addis Ababaa balleettii isaa rumnaan ishee bira turee galee noo waan tokko hin balleessin. Hin qotaa hin hojjetaa qe'eedhaa isuma duwwaa qotaa. Anaanis isa gargaaru. Namni tokko yoo isheen qoranne akka inni ga'e waan inni ittiin deessu. Maatii dargaggoo Lalisaa Tafarii keessaa ka ta'e namni yaada nuuf kenne tokko haala dargaggoon kun ittiin qabame akka naannutti himeera. Gaa'ela raawwachuuf jedhee lafa beellamaatii dhaqanii bola ofiin nama namaa geessiru bola fi boroo balbalaan itti marsanii qabanii fuudhanii deemanii kaawwanti chaayinaatu jira waraanni mochii buufataniiru achitti fidanii halkan lama bushanii gaafa afuriidhaa fuudhanii achi fuudhanii ba'anii baraatti geessanii fiitiidhaan dhaanii ajjeesan. Otoo ajjeechaa kana irratti irratti raawwatiin immoo gidirsaa akkaataa kanatti gidirsanii bishaan baachisanii abbaa leetirii 25 baachisanii lagaatuu guursanii utuu garafanii bishaan otoo kaampiitti guursifatanii isa booddee guyyaa gaafa afurii kana fuudhanii baraatti geessanii fiitiidhaan dhaanii. Wal dhibdee humna waraanaa mootummaa fi humnoota hidhatanii bosona keessa jiran ka waraana bilisummaa Oromoo irraa addatti hafan gidduutti uumamaa tureen haalli nageenyaa godinaalee lixa Oromiyaa yaaddessaa ture. Erga mootummaan bulchiinsa komaandii poostii kaasee haalli nageenyaa ni fooyya'a jedhamee eegamus ammas garuu dararamaa jirra jechuun jiraattonni BBCf barreessaa jiru. Haala nageenyaa lixa Oromiyaa kana qulqulleeffachuuf akkasumas ajjeefamuu dargaggoo Lalisaa irratti akka yaadanuuf laataniif qondaaltota godinaa fi naannoo irra jiran gaafanneerra. Waahilli koo Zalaalam Taaddasaa bulchaa godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa fi itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu dubbiseera. Isaanis wal duraa duubaan deebii akkanaa nuuf kennan. Amma yeroo kanatti waa'ee hojii misoomaa, hojii gannaa, hojii qonnaa, hojii carraa hojii uumuu, hojii bu'uuraalee misoomaa gamaggamaa jirra. Isa kanatu na gaafatte na wayyaa. Waa'ee taatee yeroo namni akkas ta'ee daandiin akkas ta'ee namni akkas ta'ee qofa otoo hin ta'in hojii guddinaa, hojii developmental ta'e irratti utuu nu gaafattanii natti tola. Isa sin hojjenna gaariidha. Kun garuu harmeen gaddarra gaafa isa hojjettanan isinii kenna booddee waltajjii irra jira dhiifama. Koloneel maaf sin barbaadiseetanii waa gabaabaa dargaggoo Lalisaa Tafarii jedhamutu humna waraanaan ajjeefamee bakkeetti gatame erga mana hidhaa galee kan jedhutu jira. Odeeffannoo maatiin gadda taa'aa jiru. Kanaaf ansinii bilbilee. Bakka hin nageenye. Qaamni poolisii yookaan qaamni mootummaa biraa hordofu ni jiraata nageenya naannoo Oromiyaa. Karaa irra hin jiraanii Finfinnee ala homaa si gargaaruu hin danda'u. Eenyu harkaa argachuu danda'a nageenya kana laallatee odeeffannoo tarii biiroo keessan irraa? Hin beeku ani biiroo sana hin jiru bakka biraan jira. Nageenya irraatii hin dhiistanii? Bakka biraan jira. Jechi koo hoggansa irra jirtu miti kan biiroo nageenyaa jechuu koodha. Achirra hin jiru bakka biraan jira eegan siin jedhe maaliif na qoratta buleessa qaba.
qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana hidhattoota naannicha keessa socho'an qulqulleessineerra jedhanii himanis ammayyuu rakkoon nageenyaa akka jiru ammoo jiraattonni himu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo keenya kan wixata galgalaa kanumaan xumurameera kan isiniif qopheesse Hamzaa Ussoonii kan isinii dhiyeesse ammayyuu taanaadha boor walitti deebina halkan gaarii.